يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Ummaa Yoonaa Shamarka Foona jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kabaja isin haa qaqqabu isiniin jecha alhamdulillah anis nagaa jira. Har'a deebi'ee dhufeen jira fedha rabbii guddaatiin adda babbannee jirra. Haaluma jireenyatu gargar nama balleessaa inshaallah. Akka hirma hundaafuu akkasii egaa Ramadaan illee nurra dhufee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin nagayaan ittiin nu haa gayu. Ramadaan seenuudhaaf guyyaa muraasa guyyaa qubaan lakkaa'amutu nu hafe. Inshaallah rabbiin nagayaan ittiin nu haa gayu. Ramadaana khayrii kan milkii kan badhaadhinaa akkasuma khayrii Ramadaanni keessa qabu hundaatti arganu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin nagayaan ittiin nu ga'ee nagayaan lafa nu haa keessisiisu inshaallah. Akkasuma immoo yoo shamarran teenya warri mana madaamii keessa jirtanii egaa akka yeroo Ramadaanni seenuu kana hedduu ulfaataa dalagalleen ulfaatu. Ramadaanni nu dhufuu keenyaaf Ramadaanni nu seenuu isaatiif nu dhufuu isaatiif hedduu gammachuu qabna. Waggaa ga'anii waggaan itti deebi'uun waan laaftoo miti. Rabbiin nagayaan ittiin nu haa gayu inshaallah. Warra bara hedduu nuun haa jedhu, warra barana akka bara hedduu rabbiin nuun haa jedhu. Asumaan akka carraa taanee yoo namni walitti mufannee hin jiraanne koomantii jalatti illee ta'ee yaadaan waanuma ta'e hundaan yoo akka carraa walitti mufannee jiraanne afoon yaalaa isiniin jechuu barbaada. Rabbiin Ramadaana kana nagayaan nu haa qabsiisu, nagayaallee nu haa hiisisu inshaallah. Maatii keenyatti nagayaan nu galchee yeroo dhiyoo keessatti yeroo hundaa mana arbaa keessatti nama soomuu miti. Rabbiin nama maatii ofii wajjin jireenya kana nurraa jijjiiree maatii ofii waliin sooman rabbiin nu haa godhu. Akkasii dhiifama sagaleen kiyyaa sirrii miti qufan naqabe sirritti illee dhagahamtu na fakkaatte qufaalee iddoo naqabe alhamdulillah. Inni akkasii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Rabbiin Ramadaana kana nama sana waggaan itti deddeebi'e khayrii Ramadaanni qabu irra argatu warra milkaa'u warra Ramadaana kanarraa milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. Warra Ramadaan itti fayyadamu osoo hin taane warra Ramadaanatti fayyadamnu rabbiin nu haa godhu inshaallah. Khayrii Ramadaanni qabu keessa dalagannee nama Ramadaana kana ittiin milkaa'ee nagayaan qabee nagayaan hiiku rabbiin nu haa godhu. Nu hunda keenya iyyuu jabaadhaa. Shamarran teenya dadhabdanillee wanti godhan hin jirtu. Jireenya biyya namaati. Dalagaan Ramadaana wajjin illee hedduu isinitti ulfaatu. Inshaallah gaafa tokko itti boqattanii gaafa tokko itti haragalfattanii har'a dadhabdanis gaafa tokko keessatteettanii haratti galfachuu dandeessan waan ta'eef jabaadhaa jajjabaadhaa. Rabbiin isin haa jabeessu. Jireenyi mana madaamii keessaa silaafuu ganamarraa haga galgalaa dhaabbachuudhaaf sooma afaanii qabda jedhamee wanta namaaf laallamu hin jiru. Yeroo Ramadaana daran inumaayyuu dalagaan hedduu baay'ata hin beeyna. Nu hundi keenyayyuu rabbiin nu haa laafisu. Wallahi dadhabbii kee kan kennallee rabbiin haa herreegu kaa inshaallah. Warra halkanii guyyaa isaaf jecha dhaabatan keessatti rabbiin nu haa herreegu. Osoo kushiinaa madaamii keessa dhaabannu meeqa keenyatu salaata iyyuu dabarsina. Osoo kana goonee salaanna odoo jennu meeqa keenyatu salaatuma kanaayyuu yaani sa'aatii irratti dabarsinee salaataa jirra. Of beeyna rabbiin kan hunda jalaayyuu yeroo gabaabduu keessatti geenuun jedhee gara biyya keenya rabbiin nu haa galchu. Wanna takka yoo itti dadhabani yeroo takka firii isii arguun hin oolu. Inshaallah warra firii san argatu rabbiin nu haa godhu. Yeroo hunda mana madaamii keessa deemnee dhiqu. Kushiinaa madaamiin zafoo nyaata waan akkasii kana jala rabbiin nu baasee guyyaa tokko mana keenya keessatti maatii keenya waliin rabbiin nu haa soomsisu inshaallah. Abdii hin kutinaa shamarran teenya dadhabne jettanii abdii hin kutinaa. Boru itti haragalfattanii boru keessa teettanii itti shakkartanii waan godhattan kanaan waan hojjettan kanaan waan bu'aa qabu yoo godhattanii
gaafa galtanitti haragalfachuu dandeessan waan ta'eef hin hifatinaa, hin dadhabdanillee wanti godhamu hin jiru. Haati hambaa haadhuma hambaati. Madaamii jechuun haadhuma hambaati. Haadha ofii namaaf hin taatu. Osoo haadha ofii taate hin beekna hundi keenya jechuudha. Haa ta'u hundaafuu mallaqatu itti nu fide waan ta'eef, jireenya itti nu fide waan ta'eef irra laaluu hin qabdanii. Ergallee yoo isinitti heddummaate obsitaniituma obsaan dabarsuudha. Rabbiin achi keessaa na haa baasu jettanii, rabbiin gabrummaa tana jalaa na haa baasu jettanii kutannoodhaan, ejjannoodhaan yoo dalagattanii inshaallah bakki hin ga'amne hin jiru. Wanti yaadame, wanti itti yaadde takka wanti hin taane hin jiru jechuudha. Ni taatis ni taasiftallee yoo ejjennoo qabaatte, yoo abdii qabaatte ni taatii. Muraanni hin guutamti. Rabbiin muraada nu guutee nagayaan nu haa galchu. Isiniin jechuu barbaadetti ijoolleen teenya yeroo baay'ee mana madaamii keessatti yeroo ramadaanni ga'u jechuudha. Namni hedduun jidaara kana guutuu nama dhiisisanii. Wallaahi waan hedduu akka namoonni jedhudha jechuudha. Namni tokko keessattuu hedduu takka wallaahi ramadaanni yoo dhufe akkanumatti naziifa kana qofaan waan simatamu natti hin fakkaatu. Yaani namni qalbii ofii qulqulleeffata jennaan jarri akka mana fooqii ala keessa ala qulqulleessa mastaawatii maalii micatti takka inni agartan jedhee yaada. Wanti kanarratti jechuudha tokkokkii kanarratti wallaahi lubbuu ofii irraa baasee dhaabbattee akkasitti mana kana qulqulleessiti. Jireenya akkasii sun namatti hafu wayya. Jireenya akkasii nama jiraachisan sun namatti hafu wayya. Maaliif jenna yaani osoo balaan takka isirra ga'e loortirraa kufteetanii qacaabdu taate homaa waan mindaa san fudhattu daranii ol baasuu dandeetti. Achirraa immoo lubbuun isii dabree mallaqaaf jecha mallaqa yoo jiraatte hojjettee bakka kamittuu argachuu dandeetti. Garuu yoo lubbuun isii dabree jedhe hoo akkaan taati. Bakki isiin deebiteetiin mallaqa sanittuu fayyadamtu hin jiru. Hojii akkanaa kana yoo isin hojjechiisan garuu odootti illee dhiiftanii hedduu natti tola wallaahi. Hedduu namatti tola. Yoo ofiitii jiraatan dalagan jechuudha. Garuu hojii akkas nama miidhuu waan hangana gahu waan dheeraa kanarra dhaabbatanii waan akkanaa kana dalaguu odootti mallee dhiisanii baay'ee namatti tola. Akkasii egaa haasa'allee baay'ee hin qabu. Wanni baay'ee haasa'ullee hin jiru. Hedduu namatti ulfaata. Haalli jireenya biyya namaa tana yoo kaasan baay'ee mataan nama dhukkuba jechuudha. Hundaafuu rabbiin nu haa laaffisu inshaallah. Biyya teenya sanillee rabbiin jijjiiree biyya nagaa godhee nu duroomsee biyyatti nu haa galchu. Akkasuma yookaan bara tokko aramnillee gama keenya dhuftee ergamuu dandeetti hin beekamu. Hojiin rabbii kana hin beekamu. Rabbiin fidee nu haa ergamsiisu yeroo matanaayyuu hin dandaya. Akkasii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Yaanni har'aa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'aa please maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Akkasii like godhaa. Wal haa jajjabeessinuu ijoollee Oromoo uummata qashtii. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Fayyaanaa ta'aa qulqullina sagaleetiif dhiifama isin gaafadhee jira. Qufanna qabe waan ta'eef sagaleen kiyya baay'ee hin dhageessisu yoo ta'e asumaan dhiifama isiniin jedha. Nagaatti.